waan namichi Equatorial Guinea sun hojjete jira too dhageesseeti ati nama fuuldura iyyuu deemtu jechuun baqa hiiraa balleessi. Ankan hin jedhu namichi hin danda'a silaa amma kana danda'e ma hojjete dubartii dhibba afurii. Ani yeroon tamaaroo jechuudha. Barsiisaa waa tokko gaafadheen ture baay'oolojii irratti. Dubartiin amma 45tti mana hindeessu jedhe. Innaa dhiiroo jedheen gaafadhe. Dhiirri maa jedhe hamma 80tti hamma ol jedhuuf danda'utti nima alcha'e. Qaxxitaa barsiisaan baay'oolojii. Namichi amma maal ta'a murteensa maali dubartii hamma kana fuudhee waraabee viidiyoodhaan sanuu ol kaawwate maaliif immoo ol kaawwate qoy? Ol kaawwate seenaaf taarikiif hin ta'a jechuudha. Dubartii dhibba afurii ol ari'uu gangalchuu jechuudha. Seenaaf taarikiif hin ta'a. Seenaaf taarikiif hin ta'a. Nagaan siniif haa ta'u bakka jirtanitti dhaggeeffattoota hordoftoota fayyoo jaalala fayyoo xiinxaltuun jaalala har'a kan xiinxaltu waa'ee namicha 400 walitti gaansee xiinxaluutti jirti. Gaanseedha wayi. Akka afaan warra baadiyyaatti 400 gansee jedhamu. Kanammaa baay'een keessanuu argitaniitu dhageessaniitu garuu baay'ee nama ajaa'iba hojiin namichicha kana nama guddaadha sanuu baala silxaaniidha. Aanga'oota mootummaa jechuudha. Nama akkasiiti. Namni kun jechuudha. Garuu gaafa waan isi salphisu gaa walumatti qabee si salphisa. Si salphisu barbaanne xaqallalee mu si salphisa. Xinnoo si salphisu. Yoo si kabaja guddisee jechuudha. Bakka margootare. Namni kun hin shakkame. Shakkameetu jira miti reegaa yeroo hojjettoota guguddaa taatu waan ta'e yoo mootummaan si shakkee itoo ati hin beekin afassi godhaniitu hin qoratamta waan hundi kee hin qoratama. Waan akkasiitti irra ga'e gaafa nama kana qorannaadhaaf sassaabanii olii waan bilbila isaa waan inni fayyadamu kompiitara isaa hundumtuun to'atameera waan ta'eef kompiitarri isaa yeroo ilaalame sakatta'amu namichi garuu duranii biyya Arabaa hojjeteera natti fakkaata warra viidiyoo waraabee birrii fiddan malee siniin balleessu jedhu warra akkasii natti fakkaata namichi. Ati yoo ilaalamu naannoo viidiyoo koo 400 ol dubartii 400 ol jechuudha. Ani viidiyoo waraabuu isaa miti nama hamma kana hin dadhabne inni qoy hin dadhabne. Jedhan nama amma kan dubartii amma. Egaa birriin jechuudha. Taayitaaf birriin yeroo dhuftu takka nama qarti takka nama balleessiti. Ela walitti qaba barakan. Silxaannis namni awutariitii namni taayitaa qabu yeroo silxaana argatu takkaan bada takkaan moo hin ka'a jechuudha. Inni waaqayyo itti qajeelche. Lakki. Silxaana isaaniitiin hin ka'a. Hin jedhu jechuudha namichi kuni abbaa ijoollee 6 haadha manaa qaba. Haati manaa isaa yeroo kana viidiyoo isaa argituu fi oduu kana dhageessu of wallaalte hospitaala galte. Of wallaalte bakka dhuguma abbaan manaa ishii nama baala silxaanii guddaa ta'ee viidiyoon akkasii yeroo kan isamoo samitti etteetuma jettu lib jettaniitiin jechuudha. Namichi tokko immoo viidiyoo isaanii kana baay'ina isaa kana haga 300tti ilaalee riikardii qabate. 400 keessa 400 ilaalee riikardii kan cabses jira. Inni kaan immoo danda'e ilaalu. Na baay'ee nama ajaa'iba jechuudha dhugaa waaqataa. Namoota adda addaa hojiilee uumeera jechuudha. Indee hojii adda namoonni kaan immoo maal godhanii viidiyoo isaa kaffalsiisanii warri erganillee jiru. Gara maallaqaatti warri jijjiiran. Telegiraamii irratti attach godhamaa ture. Telegiraamii sun immoo gubataa ture akka gubatu taasisamaa ture. Ani abbaa manaa kee bichaatu qaana'ee 2-3 bichaa hin qabmas. Yaa Rabbii kiyyaa namni baay'een immoo hin laalla malee nam birrii kaffalchiisee namni ergaa tures jira jedhama. Egaa dhugaa dubbachuuf jechuudha maallaqni takka nama balleessaa takka nama qajeelcha. Namoonni maallaqaan seeraan itti fayyadaman namoonni taayitaa isaaniitiin seeraan itti fayyadaman dhala isaaniif jireenya isaanii waan gaashaa hojjetanii darbu jechuudha. Namoonni immoo akkas kashalabbee ta'anii taayitaa qabaniif maallaqa qabanitti kashashalabboomaniiti akkas bacarrashaan isaanii qilinxoo mana gurguddeetii ta'a jechuudha. Mana amala waan nama dhibu dubartoota kana keessa dubartoonni kun immoo dubartoota baala silxaaniiti baay'inaan jedhama. Niitiin tokko immoo kan paastariitis. Niitiin tokko immoo niitii paastariitis.
Namichi garuu akka midhaan achi namoonni gara dhibba baay'ina kanaan dubartoonni gara dhibbaa ta'an immoo yeroo ilaalamu akka faamilii wayii gara firummaatti. Bakka Afrikaan sun hunduu maatii isaa yookaan haadha manoota isaa akka shakkii keessa akka galutti zaggaban. Baay'ee nama garuu dhugaa dubbachuuf hafuura wayiiti malee dhuguma namni kun waan kana kan raawwatu irra kan seef godhee kaa'e. Maali barbaachise seef? Macarrashaan isaati kan. Macarrashaan isaa akka akkas ta'u karuma seexanumatu karaatti agarsiise. Namni haadha manaa qabu namni guddaan hamma kanaa kabaja qabu kan akka godhe jechuun hafuura wayiitu isa keessa jira jechuudha. Ganama qursiif tokko godha. Misaatti qursiif tokko dhiiraatiif ta'u misaaf tokko jiran qalladii dhugaa kun akkoo hafuura jaatamii jaatu irra jira namicharra malee dhugaa miti. Homaa gaaffii qabu. Malee namni meemanii jiru maali faayidaansa. Dhiirri garuu nima kachachalti. Kachachaluun isheen dhabu lama sadii sanyoon dhabdu dhiirri warrumti baadiyyaa jiru. Maaksanyoo. Sanyoo waan jedhamu jira jechuudha. Sanyoon hin dhabamtu lama sadii jechuudha. Atumtuu gara fuulduraatti yoo hin taane inni kaan immoo bakka akkanatti warra birrii qaban faana waan arge jedhee birrii fudhachuudhaaf fedhee heeruma fa'aa warra didee isaan akkasii faati jedhama. Kanaaf dhiira birrii qabu. Egaa warri taayitaa qabdan keessumattuu warri maallaqaa qabdan dhiiras ta'e dubartis rakkinni yeroo dhuftu hundumaan inni tuttuqxi waan ta'eef of eeggannoo gochuun sinirra jirachuudha. Taayitaa keessanitti sirriitti fayyadama, maallaqa keessanitti sirriitti fayyadama, bakkuma hin taane ittiin kachachaliina jechuudha. Dubartii 400 kuni maal jechuun hin hobobsa moo? Hin hobobsa akka korbeessa re'ee tokko miidhagsite. Ittiin kanas kanattis jechuudha. Re'oon 3-4 dubartiin 3-4 re'een dhaltuun 3-4 yoo jiraatte kanatti dhaqxee sanatti dhaqxee takkuma itti baatee fincooftee gadi buuti. Homaa gatii iddoon keessistuu jechuudha. Korbeessa re'ee korbeessa hoolaatu caala. Dubartoonni tokko immoo jechuudha warri miti abba manaa qabani nama silxaana qabu nama maallaqa qabu nama immoo isaan aznaanna'uu danda'u jechuudha hin barbaadu. Rakkinni kun dhiira qofa bichaas miti dubartii biras hin jira. Dubartoota biras hin jira. Gaaf tokko yoo mana ciffara wayii xaggaaxamii haadha manaa isaa qabatee illee yoo achitti agarte hin hinaafte jechuudha. Dubartii si kun tuttuqa dhiira bichaa miti man tuttuqu. Sinirrattis ka'een sinirrattis farada malee na taqaawamaa jirti. Dubartiinis rakkina qabdi. Dhiirri tokko yeroo iddoo tokko iddoo mazinaanya haadha manaa isaa geessee amma namoonni qalxaafataan jiru haadha manaa sana geessan yeroo isaan aznaanna'anii dubartoonni biraa immoo yoo bukkeedhaan namichi sun haadha manaa isaa akkanitti tankaabaa qabu yeroo argani hin hinaafu jechuudha. Hinaafanii namicha sana caq gochuu barbaadu. Dhiira bichaa miti waraanuu kan barbaadu. Dubartiin illee gidduu gidduutti waraanuu dubartoonni barbaadan hin jiru jechuudha. Kana naa qabadha. Dhiira bichaa miti qajeelabbiin. Ofitti murteessine isin isnu isinis ofitti murteessaa. Kanaaf of eeggannoo gochuu sinirra jira. Abbaan manaa keessanii immoo to'achuutu sinirra jira. Sa'aatii kamitti bahee, sa'aatii kamitti galee, sa'aatii kamii hojiinsa, sa'aatii kamii sa'aatiin laaqanasaa, sa'aatiin misaa sattanii to'achuutu sinirra jira. Maaliif araammatoo illee otoo hin taane 400 otoo hin taane 40 illee yoo gaanse baay'ee rakkisaadha. Cubbuudha kaa. Cubbuudha waan ta'eef macarrashaan isaa hin baha. Kan waaqxiif lafti arge ba'uun sanaaf. Gaafa bahee immoo isa bichaa miti kan gaddu. Ati sin gaddita, manni kees hin gaddaa, ijoolleen kees illee hin gaddu. Amma namichi kun haadha manaa hin qabaa, haati manaa isaa of wallaaltee jechuudha. Of wallaaltee hospitaala seenteetti jedhani. Lapheen ishee fanadda'ee, onneen ishee fanadda'ee. Ijoolleen isaallee ittiin gammadane jechuudha. Namichi bakka yaada nama 400 gaanseedha. Mootummaan hin barbaada. Tokkoffaa nama taayitaa qabudha. Mootummaan kashalabummaadhaan hin gaafata kana. Mootummaan biyyattiin dhiisu. Inni durayyuu qoratanii bira ga'aniiru isaan. Nama yaada hojjeta nama taayitaa guddaa qabu tokko calmadhee miti mootummaan hin qabu. Jalaan waa ilaalaa sa'aatii kamitti hojjetaa sa'aatii kam eessa oola maal jedhu hin qoratama jechuudha. Qaamni mootummaa tokkoon ishee hin qoratamti. Taayitaan qabadee akka barbaade akka gaangee luugama hiikkattee asifachuu ta'uu danda'u. Maaliif seerri hundayyuu inni daangeessa jechuudha. Seerri hundayyuu inni abbooma jechuudha. Seerri hundayyuu ni abbooma. Xaqilaa ministeerii ni abbooma. Pirezidaantii biyyattii ni abbooma. Aqqaabii firdi beetii warra itti gaafatamtoota mana sirreessaa hunda seerri biyyaan abbooma. Bulchiinsi biyya tokko xaqilaa ministeeriin biyya tokko yoo waa balleesse seerri biyyattiin gaafata. Qaamni seeraa jiran moo hin gaafatu.
warri qaama seeraas immoo yoo waa balleessan isaanis qaamni biraa hin gaafata malee namni kun yaada miti kan qabame sa'aatii hojiinsaa akkamii eessa oolaa eessa bula waanta jedhamu mootummaan sirriitti bira ga'eeti kana hin qabate jechuudha gaafa qabamu immoo qofaasaa miti kan bade haati manaasaa kun akkas mana yaalaa galtee ijoolleen isaas hin diigamu qabeenyi isaas bakka jirutti hin totta'atamu maaliif warrillee dubartiin isaanii xuxuqamte kun warri dubartiin isaanii jala shamamte kun illee hin dhiisan dhufanii karaa yakkaas hin gaafatu kaasaas hin gaafatu jechuudha kaasaa waan jedhamu jira ammaa inni kaasaan akka kenna adabbii waan argachuun isaan irra qabu dubartoota isaanis immoo dhari'u kashalabbii wajjin maaliif jiraatu macaafni qulqulluun hin jedha macaafni qulqulluun waan jedhuuf kashalabbii wajjin hin jiraatan ishee gurra ishee qabaniiti gadi gottotanii achi harree wajjin akka bultu godhuu jechuudha warri abbaan manaa warri seeraan mana isaanii bulchan warri seeraan mana isaanii abboman warri seeraan maatii isaanii abboman dubartii akkas kashalabboomte viidiyoo irratti argamte wajjin hin jiraatan namichi kun mana baay'ee tuttuqe mana 400 kan isaa wajjin mana 401 balleessee jechuudha kanaaf of eeggannoo godhaa maallaqa keessanitti sirriitti gargaaramaa yeroo keessanitti sirriitti gargaaramaa taayitaallee yoo qabaattan manuma maadamiitti illee taayitaa yoo qabaattan tokko irratti taayitaa yoo qabaattan taayitaa keessan sirriitti gargaaramaa nagayaan tura.